Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota maatii YouTube keenya akkam nagaa jirtu. Hadha viidiyoo haaraa walitti deebinee jirra. Viidiyoon keenya kaadha. Uffannaa kiyyarraa yuuniin beeksisaa hin bareedu. Arsitti irraa Harargitti jijjiirameetiin jira. Hadhaan absee torbee tana akkuma argitanii darareetiin ture akka malee isaan surprise godhuuf fi photoshoot wayii akaanuu isatu footoo edha shuutii akka malee jaallatanii fi yuumee aadaadhaan hin kaane jedhee isaafis akkuma argitan bokkuun kunis isa qabata isaafis as keessa jira sani amma isa wajjin photoshoot ka'uu fi osoo photoshoot hin ka'in maaliif viidiyoo isiniif hin dalagne jedhee yaade kaameraamaanii bilbilee yaameeni sani fi yuumee abseenillee dhufu ga'ee jira naan jedhe bakka inni jiru ilaalla meettiin bilbila Your call. Hello. Salam alaikum. Waalaikum salam. Akkam nagaami? Nagaya fayya kaman. Fayya. Inturre? Yaade. Eyyan si yaade maraatatti hin jiraamiti inturre? Akka dhufe xiqqishuma dhahan. Aish daddafka. Ay, chumannee ku jirta? Saa dhufe. Abu! Kile! Allah. Meessa fure kana gammana. Wah! Maraattuudha moo maal siloon? Wallahi aadaa qabadheen beeku takkaa godhadheen beeku gizee jalqabaatiif aadaa argeetti miti aadaa saba yaani arsii godhadheen beeku na fakkaata garuu manuma keessatti godhadha malee akkasii ala ittiin baheen beeku. Wayi akkamitti danda'anii sanuu waa irra kakkaanii furuuta maama keessa kaa'an na fakkaata as keessa kaa'anii akkasii qabatanii deeman. Giddii takkaan ofirra dhaabu jira. Hi. What's your name? Laanatiin kolfi giddii takkaan ofirra wannaa ta'u jira ofirra qabuttiin jira. Viidiyoo photoshoot adeemnu footoo ittaatiin sarbicha photoshoot aadaadhaan maaliif hin kaane jedhee yaadni akkanaa naa dhufe viidiyoo achuma maatii keenyaaf illee maa waraabnee jedhe saniif salaam alaikum jedhe waan silkii tanarraa qabnee leeyyuu hojii giddii takkaan Kanallee sirraa qabu. mata akkuma namni qabatee deemu ba'a laabsee. Ni baratauma. Akkuma lee ulfaata. Isaa biddeen minaa makas jiru. Biddeen keessa kaa'an isa. Jechuun nyaata furuutallee waanuma ta'eef. Oh hayyash salaama ta'e dhina. Assalamu alaikum guys. I hope hundi keessan akka nagaa fayyaa qabdan. Arroos nyaan akkana bareeddeen yaamte ana akkana jiru kana maaliif akka yaamte hin beekani. Yaanis illee si bareechiseetiin jira. Siifis. Sanifiyyuu namicha wannaan nu eegu jira kaameramaan jedhe achi deemiitiin achi seeni godhadhu koo. Bareedeetiin dhufa guys na heega. Shaggoo yakkamii qabatanii jira. Gada chasi yubena gada hasi shagoye da akka malee nama ulfaata laal waan isin fudhattee deemu jiru sirraa bareeda maashaallah bareeda aadaa kamni beektan aadaan kun Boranan. Kabas, waan hin beekne na fakkaataa turte iyyuu barana. Guys, nurraan bareedne. Mee qabadhu akkana silkii dalila. So akkanatti babbareennee husnaa yaada bareedaa akkanaa kana yaadde garuu maaliif jechuudha maaliif akkana surprise ni goota?
waan si aarsee turee fi miira sanumaaf malee. oo bakka hadhiifamaati jechuudha dhiifamaa fi akkanatti waan bareedaa qophii bareedduu tana goote na yaamtee jechuudha kanaafuu hanga dhuma viidiyoo keenyaatti nu wajjin tura let's go jennaan Photoshoot adeemu qaraayyuu maatiidhaaf jecha waraabuuf fi faamiliif viidiyoo keenya nu ilaaluu keessaniif hedduu takka galatooma subscribe like share gochuullee nurraa hin dagatina hamma viidiyoo biraatiin walitti deebi'uun turtii gaarii isiniif haa ta'u nu waliin tura nu biraan deebinaa Wasirraa bareedaa sadanuu ta'e sabbaata jaawwitiin hundi shabkote kalam shaasha aadaatiin ati gaafadhu dubree afran kalloo na jilbeeffadhu wasirraa bareedaa sadanuu ta'e sabbaata jaawwitiin hundi shabkote kalam shaasha aadaatiin ati gaafadhu dubree afran kalloo na jilbeeffadhu Mandarinati amadi burtukaan kalluumu disuunsa damman kuufanii yaa zamzamiti ate miira jaalal konnaa bira ooli hunda si jala Mandarinati amadi burtukaan kalluumu disuunsa damman kuufanii yaa zamzamiti ate miira jaalal konnaa bira ooli hunda si jala